الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول رب العالمين. كبجمتو تداوتو تي في هاملتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربين جاء كبجما كان كيسان، جاء بريدا كانان، جاء محبة أبو كانان، جاء ربين هيبة إساف كن كانان. بقى إسنين جاء ورا اتفايد مولي ربي سني أتاسسو إن شاء الله. سجنتاكين من أخطائنا في رمضان. dogoggoroota nuti ramadaana keessa irraa eeggachuu qabnu jedhu ammas qabannee isinii dhufneerra. Dogoggorri inni arfaffaan namni soomu muslimni tokko irraa eegamuu qabu isiniif dhiyeessinu cadamu siyaami ahlil quxbayn, warroonni bantiilee addunyaa kanaarra jiran rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa addunyaa kana mazaayaa hedduu walirra caalchise. Gariin aduun sa'aatii 24tti isaanii dhiitee sa'aatii 24tti isaanii bariiti. Sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 12tti isaanii dhiitee 12 isaanii bari'a. Yeroon kaan guyyaa yeroon kaan halkan yuqallibu Allahu al-layla wan-nahaar. Walaakin kibbaa fi kaaba addunyaa kanaa rabbiin waan ajaa'ibaa keessatti hojjete. San keessaa tokko waggaan tokko jiini ja'a guutuun halkani. Yoo kaaba addunyaa kanaati waggaan tokko guutuun halkan ta'u kibba addunyaa kanaati immoo waggaan jiini ja'an sun guyyaa ta'a. Kanaafi warroonni akkasii kun soomuu dhiisuun dogoggora, soomuudha qabaatani. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam hadiisa wa'ii keessatti, hadiisa sahiha Bukhaarii keessa jiru Abi Hurayraan odeessee maal jedhee, wallahi إن الدجال يخرج فيكم دجال جنا إسين كيسة تبا أوفجرا يو أني أصو أني إسين كيسة جرو إسين التكابا أتاي وأنا حجيج منكم أني إسين الران أرجاز لأن كما ربي صلى الله عليه وسلم يو قافن إنجر قافن الدنيا كان الرديم موكا إسين الأفوتاتي فكل امرئ حجيج عن نفسه نمني هندول بو في الرهاد أرجو جراني يروكنا صحابني رضي الله تعالى عنهم إرجما ربي قافتن يا إرجما ربي ما لبثه في الأرض دتشي كيس هاقم ترى دجال قافة الدنيا كانت أفي دتشي كيس هاقم ترى جنان 40 يوما جنان إرجما ربي صلى الله عليه وسلم قويا أفرتم ترى جنان قويا أفرتم ترى ولكن قويان دراس كسنا جنان قويان تكتين guyyaan takkittiin duraa akka waggaa tokkoo taatii jedhan. Sahaabonni qaroodha. Sahaabonni waa baruuf wanni isaan hin taane hin jiru. Aarsaan isaan hin kafalle hin jiru. يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة واحدة يا إرجما ربي guyyaan duraa sun guyyaa gaafa dajjaal addunyaa kanarratti dhufu guyyaan duraa sun akka waggaa tokko dheeratti jette salaatuma tokkittiin nu geessimoo guyyaa tokko jennee salaata tokko salaannamoo waggaa tokko jennee waan waggaa tokko keessa silaa salaatamu salaannaa jedhanii gaafatan. Ergamaan Rabbi waan jedhanii jawaabanii fi faqduruu lahu qadrahu likkii isaa herreegaa fi jedhan. Guyyaa tokko keessa sa'aatii 24 keessa salaata 5tu jira. likkii kanaatiin herreegaa fi jedhani. Kanaafi warri bantiilee addunyaa kanaa keessa jiran kaaba addunyaa kanaa yookaan kibba xarafa addunyaa kanaa warri jiranu jiini ja'a halkan waan ta'uuf jiini ja'a ammoo guyyaa waan ta'uufi likkii kanaatiin likkii biyyoota ollaa isaanii jiruun soomuu qabuu jedhan ulamaa'ii yeroo kaasan. Kanaafi dogoggorri nu irraa dubban inni arfaffaanii namoonni جغرافي غرغرا كيست رب إسان كائي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
bakka garagaraa rabbiin rizqii kaa'e. Tarii namni bakka akkanaa jiru soomni isaa akka jalaan banneef rabbiin akka walitti hin dhufnee fi kana gochuu qaba. Dogoggoroota nuti halkan keenya kaan hin faallessaa guyyaan keenya kan biraa faallessaa jennee dogoggoroota hojjannee rabbii keenyaa walitti bu'uu irra dogoggoroota kanarraa of eegnee rabbii keenyarraa milkii argachuu qabna. Ji'a kanarraa warra milkaa'u ta'uu qabna. Insha Allahu ta'ala rabbiin keenya ji'a bareedaa kana ji'a kabajamaa nuun ga'ee keessa jirru kana warra irraa fayyadamu, warra itti milkaa'u, warra waan silaa rabbi isa keessa fadaa'ila rabbi isa qoodee argatu nu haa taasisu. Hunduma keessanittuu hundumti keessanuu bakka jirtanutti nageenya rabbi keessanuu tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi.